kabajamtoota daawwattoota Oroolii kar dhibba keedhaa baga nagaan dhuftan. Arra waa'ee Filaaviyoos erga nam fakkiisuun kallattii gaariin guddate booda achis gaa'ila Filaaviyoosii fi Faaximaa ni ta'a. Orhaan gaa'ila kanaaf fedhii ni qaba. Inni salphatti tole jedhee ni fudhata. Fi Filaaviyoos immoo erga Islaamummaa fudhate booda maqaan isaa maal ta'a? Akkuma beektan daawwattoonni erga Faaximaa fi Filaaviyoos waliin mul'atanii booda amalli Filaaviyoos yeroo kamiyyuu caalaa jaallatamaa ta'ee jira. Taatota hojjetan keessaa baay'ee jaallatamee jira. Kanaaf Orhaan waliin yeroo iskiriinii wal qixa harkatee jira. Kennamaa fi sirriitti akkuma eegnutti akkasitti ta'ee jira. Filaaviyoos dhuma irratti Daarviishota waliin wal baree jira. Warra Daarviish waliin wal argee jira. Xiqqaa seeniriyoo keessatti dhiyeessuuf amma jijjiiramni godhamuus gaafiin jiru amala Filaaviyoos gaariidha waan jedhamudha. Kallattii erga jijjiirame booda Faaximaa fi Filaaviyoos seenaa jaalalaa Filaaviyoosoo maal ta'u? Dhageeffattoonni jalqaba waan tokko qulqulleessuu qabu. Walitti haafinnu yeroo ammaa kana kun Orhaan siiriyeesitti deeggarsa seenaa jaalalaatiin tarkaanfata. Eeyyee taateewwan seenaa biroos jiraatanis namoonni fedhii hin qaban. Namni hundinuu qofti waa'ee Filaaviyoos jedhee hordofuu barbaada. Kanaafidha kan Faaximaa fi Filaaviyoos gaa'illi isaanii waan hin oolle fakkaata. Kanaaf waan ta'ee sirriitti kanuma ta'uuf deema. Eeyyee hooggansi jaarmiyaa gonkuma daawwattoota fi hamilee hin cabsu. Faallaa kanaati yoo daawwattoonni waan barbaadu hin taane sadarkaan isaa baay'ee caalatti gabbu'a waan ta'eef. Orhaan duraanuu Filaaviyoos ni jaallata ture. Rakkoon jiru ajajaa Bizaantii kan Filaaviyoos qofaadha. Garuu erga Musliima ta'ee booda goofuun kunis ni baqqafama yookaan kararraa hiika. Eeyyee Orhaan gaa'ila kana irratti rakkoo guddaan hin jiraatu. Sababni isaa gaa'illi kun akka seenaa jaalalatti ilaalta. Dhugaa jiru yoo ilaalle gaa'illi kun warra Usmaaniyaa waliin ture. Kunis faayidaa siyaasaa guddaa argamsiisa. Eeyyee Filaaviyoos yeroo ammaa kana ajajaa guddaa Bizaantii miti. Filaaviyoos gara Islaamummaatti jijjiiramuu isaa tarree Usmaaniyaatti makamuu isaatiin kun rukuttaa guddaa Bizaantii irratti akka ta'e hin shakkisiisu. Garuu yeroo ammaa kana gamtaadha. Waan hundeeffameef warri Bizaantii baay'ee jaallatu turan. Baay'ee dhimma itti hin ba'an. Maalumaafuu seenaa jaalala Faaximaa fi Filaaviyoos kanuma. Xumura gammachiisaa ta'een xumurama. Yigii fi Shehinshaa akkuma jedhamee jirutti isaan lachuutu taphattoonni kun shahiidummaadhaan filima keessaa gadhiisanii ni bahu. Maqaa haaraa Filaaviyoos yoo ilaalle garuu lamaan isaanii Evraanoosii fi Omar Beym lamaan isaanii iyyuu isaaf mijatu. Haa ta'u malee deeggartoonni Filaaviyoos jedhanii waamuu ni filatu. Haa ta'u malee dhugaawwan tokko tokko kan seenaalee dadhaboo akka sheekootti Faaximaan intala hangafa Turkii Omar ture. Maqaan Omar Bey jedhus Filaaviyoos kan mogga'u ta'a akkasuma isaaf mijata. Haa ta'u malee maqaan Evraanoos jedhu gaariidha. Daawwattoonni maqaa haaraa Filaaviyoos maal taayetanii yaaddo maal ta'uu qaba kutaa yaadaa keessatti nuuf barreessa. Kanaaf kanneen amma daawwattan kun xiinxala keenya kan guyyaa har'aa waa'ee Filaaviyoos fi Faaximaa wal qabate kana fakkaata. Kanumaan wal qabate wanni isinii dhaamuu barbaadu. Viidiyoon keenya viiwariin isaa baay'ee gabbu'aa waan jiruuf viiwii keenya akka dabaluuf laayik gootanii viidiyoo keenya akka xumurtan abdii isinirraa qabna. Kanaaf viidiyoo keenya kanarraa irratti yoo yaada qabaattan yaada koomentii irratti nu barreessaa isiniin jenna. Asumaan warroonni filima guutuu akkamitti daawwannettanii koomentii jalatti barreessaa jirtan iddoo gara jalaa kana yookaan koomentii jalqabaa jalatti linkii chaanala keenya Telegram argachuuf jettu ni jirti. Linkii san gattuquudhaan Telegram jala seentanii daawwachuu dandeessan. Akkasuma karaa Facebookaatii fi TikTok keenya yoo nu hordoftan baay'ee karaa itti dhiyoodhaan nu hordofuu dandeessan waan ta'eef achi jalatti nu hordofaa isiniin jenna. Kanaaf viidiyoon keenya gaggabaabaan kun yoo isinitti tolaa jiraate koomentii jalatti akka isinitti tolaa jiru nu barreessuu hin dagatina. Viidiyoo biraa qabannee haga walitti dachaanutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.